Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Baruuftuu har'a kan waliin ilaallu samarii yookiin immoo cuunfaa boqonnaa 5 kan waliin ilaallu ta'a. Haga xumura viidiyoo kanatti na waliin tura. For a right angle triangle with hypotenuse H and the other side B and P, the Pythagoras theorem can be written as equation B square plus P square equal to H square. Kun egaa right angle triangle equation kanaan kan nuti barreessinu jechuudha. Yeroo Pythagoras theorem fayyadamnu ishii kanaatiin kan nuti barreessinu jechuudha. Kana jechuun H'n hypotenuseidha. Warreen hafan lamaan kun immoo isaan kun jechuudha. P fi B immoo side warreen hafanidha jechuudha. Yookiin opposite ta'uu danda'u yookiin immoo adjacent ta'uu danda'u jechuudha. Inni tokko adjacent yoo ta'e inni tokko immoo opposite ta'a jechuudha. Let triangle ABC be a right angle triangle with hypotenuse H and opposite side O and adjacent side A. In shown in figure 5.11, then the trigonometry ratio are defined as triangle as right angle triangle asirraa ilaaluu dandeessu. Angle kan isa kanaati kan nuti ilaalaa jirru gaa. Angle kan isa kana sinin isaa maal ta'a? Sinin isaa trigonometry ratio isaa yeroo ibsamu opposite over hypotenuse dha. Angle kanaaf angle A kanaaf opposite kan ta'u isa kamidha? Isa kanadha jechuudha. Kana jechuun BC jechuudha. BC over hypotenuse immoo AC dha jechuudha. Isa kana. Cos kan A immoo yeroo ilaaltan adjacent over hypotenuse dha. Kana jechuun AB over AC dha. AB jechuun kamidha? Kunoo isa kana jechuudha. Side isa kana. AB over AC. Tan jechuun immoo tan A jechuun opposite over adjacent dha. Opposite jechuun gaa BC isa kanadha. Over AB. AB jechuun immoo isa kanadha. Kana jechuun gaa angle kan isa kanaati. Kan angle isa kanaati. Osoo kan isa kanaa ta'ee kan C ta'ee sinin isaa maal ta'a? Sinin angle isa kana angle C kana opposite over adjacent dha mitiire. Opposite kan ta'u fuuldura isaatti kan argamu isa kamidha? Angle isa kanadha. Yeroo kana maal ta'a? Sinin kan angle C kana jechuudha. Sinin AB over AC ta'a jechuudha. Kana jechuun sinin angle C jechuudha. Sinin angle C maal ta'a? AB over AC ta'a jechuudha. Cosiin isaa immoo cosiin kan C jechuudha. Angle isa kana cosiin isaa cosiin C jechuudha. Walqixa adjacentiin isa kami? BC dha. BC over AC. AC ta'a jechuudha. Amma gaa kun nuti ilaalaa jirru amma kan angle A ti jechuudha. Angle kan isa kanaati. Angle kan isa kana sin A isaa maal ta'a? Opposite over hypotenuse. Cosiin isaa immoo adjacent over hypotenuse. Taaniin immoo opposite over adjacent. Isaan kana kunoo side isaatiin ibseetti jira. Akkuma argitan jechuudha. Bifa kanaatiin jechuudha kan ibsamu. For A and C are acute angle for the same right angle triangle as shown in figure 5.11. Sin A equal to cos C. Sin C equal to cos A. Akkuma amma isiniin jedhe sin A jechuun sin kan ishii kanaati qaama angle kan ishii kanaati. Maal ta'a? Opposite over hypotenuse. Opposite immoo BC over AC dha mitiire. Cos kan C immoo yeroo ilaallu angle ishii kanaa jechuudha. Angle ishii kana cosiin isaa maal ta'a? Adjacent over hypotenuse. Adjacentiin isa kamidha? Angle ishii kanaaf jechuudha. Ishii kanadha jechuudha. Kanaafuu isa kana faana wal qixa ta'a jechuudha. BC over
AC ta'e jechuudha. Kun dura isiniin jedhe saayiniin A fi koosiin C wal qixadha jechuudha. Maaliif saayiniin asitti jechuudha. Saayiniin kan isa kana saayiniin A jechuudha. Opposite over hypotenasiidha. Kana jechuun BC jechuudha. Koosiin kan C immoo aangilii C jechuudha. Aangilii kan inni immoo maalidha? Adjacent over hypotenuse. Adjacentiin kofa kanaaf immoo isa kamidha? BC dhuma jechuudha. BC dha. Kanaafuu BC over AC yeroo kana wal qixa ta'a jechuudha. Saayiniin A fi koosiin C wal qixa ta'a jechuudha. Saayiniin C fi koosiin A wal qixannis. Fakkeenyaaf saayinii C haa ilaallu. Saayinii C jechuun AB jechuudha. AB over hypotenuse AB adjacent over hypotenuse dha miti adjacentiin gaa yeroo kana sin C equal to cos A. Innis akkamitti akka wal qixa ta'e asirraa ilaaluu dandeessu. Sin C jechuun opposite over hypotenuse dha. Oppositiin kofa kanaa isa kamidha? Kunoo saayidii isa kana jechuudha. Inni immoo maanni AB over hypotenuse. Hypotenuse immoo maanni AC dha. Hypotenuse isa kanadha jechuudha. Koosiin A immoo koosii A jechuun kofa isa kana jechuudha. Koosiin isa kamii? Saayidiin maddii isa kamii? Isa kana jechuudha. Innis maalidha? Koosiin A jechuudha. AB over AC hypotenuse jechuudha. AC jechuun. Kanaafuu wal qixadha jechuudha. Saayiniin C fi koosiin A wal qixa jechuudha. The trigonometric value of basic angle warreen jedhaman isaan kanadha jechuudha. Isaan kana 0 degree 30 45 60 90 isaan kun basicidha. Isaan kana tokkoon trigonometric value isaa baruun dirqama jechuudha. Sammuu keessan keessatti qabachuun dirqama ta'a. Saayiniin kan 0 meeqadha? 0 degree 0. Saayiniin kan 30 tokkorra lammaffaadha. Ana 45 tokkorra raadikaala lamaati. Ani saayinii 60 degree immoo raadikaala 3 irra lamaati. Saayiniin kan 90 tokkodha jechuudha. Koosiin 0 degree tokko, koosiin 30 degree raadikaala 3 irra 2, koosiin 60 degree tokkorra lammaffaadha. Koosiin 90 0 jechuudha. Asirratti kan faana compare wal gootu saayinii 0 degree fi koosiin 90 degree wal qixa. Koosiin 60 degree fi saayiniin 30 degree wal qixa. Tokkorra lammaffaa nu kennu. Saayiniin 45 fi koosiin 45 wal qixa. Saayiniin 45 fi koosiin 45 wal qixa. Asitti ishiin kun koosiidha. Koosii jechuu isaati. Koosiidha. Koosii 45 fi saayinii 45 wal qixa. Koosiin 30 fi saayiniin 60 wal qixa. Akkuma argitan koosiin 0 degree fi saayiniin 90 degree wal qixaa jechuudha. Asirratti taaniin 0 dha. 30 tokkorra raadikaala 3, taaniin 45 tokko, taaniin kan 60 raadikaala 3, kan 90 undefined dha jechuudha. Undefined dha. Maaliif undefined akka ta'e viidiyoo darban keessatti hojjedhee waan jiruuf achi deemtanii ilaaluu qabdu. Ittaafu. The following steps could be taken in order to read the value of trigonometric ratio of sine, cosine, and the tangent from trigonometric tables.
maal jedha steepoon asirratti argitan kun jechuudha. Steepii nuti trigonometry ratio kan saayinii, koosaayinii, taanjentii ittiin dubbifnudha jechuudha. Eessarraa trigonometric table irraa steepota kana jechuudha. Identifying the trigonometry ratio from the first row if the degree you need is between 0 degree and 45 degree, and the last row if the degree is between 45 degree and 90 degree. Zeeroodhaa haga 45 yoo ta'e jechuudha. Zeeroodhaa 45 yoo ta'e digriin isaa eessarraati kan isin ilaaltanii first rowdha jechuudha. First rowdha. Last row immoo 45 haga 90 yoo ta'e immoo last row ilaaltu. Waliin ilaalee ture viidiyoo darbe keessatti viidiyoo sana deemtanii ilaaluu dandeessu. Using the column of the trigonometry ratio you need to find and move down or up till you get the required degree. Egaa kolomaniin haga asii gadi yeroo deemtan maaliif value sana erga argattanii gara degree sanaatti deemtu. Degree sana barbaaduu immoo yookiin gara mirgaa yookiin gara bitaatti kan isin deemtanii waliin ilaallee turre jechuudha. Isaas viidiyoo darban keessatti viidiyoo sana deemtanii daawwachuun dirqama ta'a jechuudha. The intersection of the row and the column of the above two steps is the trigonometry value of the required degree. Intersectioniin row fi kolomii jechuudha. Steepota asirratti steepii tokkoffaa fi isa lammaffaa kana jechuudha. Steepota lamaan kana isaan kun intersectioniin isaanii digricha akka argannu nu godha jechuudha.